yeroo kamitti iyyuu taanaan leenci yeroo itti beela ba'u ni beeka. Yeroo galaanni yookaan burqaan taliilu yookaan calalu kan adda baasee beeku borofa. Isaan kun lamaan walirraa hin fagaatan. Leencaa fi borofni jechuudha. Trading psychology jara kana lamaan wajjin wal fakkaata. Sababiin isaa leenci yeroo borofni bishaan dheebotu sirriitti tolchee beeka waan ta'eef. Kanaaf naannoo galaanni yookaan burqaa borofni yommuu dheebotu dhugu naannoo sana ripha'aa jechuudha. Forex trading psychology kanaan wal fakkaata. Abshaalummaa gaafataa jechuudha. Kana ta'uu baannaan tapha haala nu godha jechuudha. Tapha jireenyaa haala ta'uun yeroo kana dhufte jechuudha. Mi'a ta'u gara barnoota kottan darbaa. Forex trading tutorial part 1 fi 2 kanaan dura siniif hojjedheen ture. Har'a immoo part 3 waliin ilaallaa. Mee itti seennee maal akka ta'e waliin baranna jechuudha. Achi keessatti appilikeeshinoota forex trading hojjechuudhaaf nu fayyadan sadan ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa Binance isa jennudha. Binance application jechuudha. Inni itti aanu brokeridha. Exness broker kan jennu applicationidha. Sadaffaa irratti MetaTrader 5 kan jedhu ilaalla jechuudha. Forex trading keessatti egaa Binance application maaliif nu fayyada isa jedhamu amma jalqabnaa jechuudha. Egaa Binance egaa akkuma waliigalaatti bara 2017 akka lakkoofsa faranjiitti jechuudha. Application guddateedha jechuudha yookaan application uumamedha. Yeroo baay'ee hojiin application guddisuu giruuppiidhaanidha kan inni hojjetamu. Hojiin onlaayinis yeroo baay'ee kan inni irratti xiyyeeffatu giruuppiidha jechuudha. Waan addaan qabu giruuppii baay'eedhaan kan hojjetamu jechuudha. Egaa it does not have a single country of origin jedha. Binance biyya qeenxee ta'een kan hojjetame miti. Binance akkuma addunyaattu decentralized cryptocurrency exchange jedhamuun beekama. Gabaajaan DCE decentralized Binance application egaa akka addunyaatti iyyuu application baay'ee guddaa fi beekamaadha jechuudha. Innis bara 2017 akka lakkoofsa faranjiitti kan hundaa'e yommuu ta'u, yuuzarii miliyoona 2.3 kan qabudha jechuudha. Application baay'ee beekamaadha, guddaadhas. Garuu biyyi qeenxee ta'ee application kun holder isaadha jedhamee yookaan kan saati jedhamee itti waamamu hin jiru jechuudha. Akkuma addunyaattu decentralized cryptocurrency exchange jedhamuudhaan kan beekamu sadarkaa jalqabaa irratti Binance application isa jennu kanadha jechuudha. Jalqabaa biyya Chaayinaatti kan hundeeffame yommuu ta'u, teessoon tajaajilichaa Chaayinaa ture jechuudha. Yeroo jalqabaa garuu mootummaan Chaayinaa yeroo muraasa booda cryptocurrency biyya Chaayinaatti akka inni hin sharafamne waan daangesseef gara biyya Jaappaanitti Binance application gara biyya Jaappaanitti teessoo isaa buqqifachuu danda'e jechuudha. Boodas biyya Jaappaanii buqqee gara biyya Maaltaatti yeroo inni buqqifate argina. Haalas egaa teessoon isaa beekamaa ta'uu baatullee biyyoonni addunyaa kan itti fayyadamaa jiran amansiisa akka inni ta'e itti dubbatu jechuudha. Kanaaf forex trading keessatti application Binance jennu kun baay'ee nu tajaajila jechuudha. Cryptocurrency keessatti application Binance jennu kun exchange waan ta'eef maallaqa keenya sharafachuudhaaf application kanatti fayyadamna jechuudha. Maallaqa keenya gara maallaqa biyyoota barbaanneetti sharafuudhaaf faayidaa olaanaa qaba jechuudha. Kanaafuu application baay'ee jaallatameedha jechuudha forex trading keessatti. Lammaffaa irratti Exness broker kan jennu application
akka lakkoofsa faranjiitti bara 2008 diviloopi ta'edha yookaan hundeeffamedha. Hordoftoota miiliyoona 3 fi isaa ol kan qabudha. Biyya Sipirusitti kan hundaa'edha. Sipirus teessoon guddaan isaa teessoon olaanaa Exness Brookerii Siprus yommuu ta'u, teessoon olaanaa Exness Brookerii kana giruuppiidha isiniin jedheera. Teessoon isaanii eessadha? Biyya Siprus isa jennudha jechuudha. Exness Brookerii kana biiroowwan adda addaa biyyoota adda addaa keessaa qabu jechuudha. Kaampaanii guddaadha waan ta'eef fakkeenyaaf kanneen akka United Kingdom, South Africa, Seychelles, Virgin Islands warra jennu, British Islands warra jennu biiroon isaa biyyoota akkas akkasii keessatti tajaajilaa jira jechuudha. Garuu teessoon olaanaan biyya Siprusin ta'uusaa hubachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf egaa Exness application yookaan brookeriin kun baay'ee amanamaadha jedhamee application yaadamu keessaa isa hangafa. Xumura irratti inni sadaffaan MetaTrader isa jennudha. MT4 or MT5 application jennudha. MetaTrader 5 is owned by MetaQuotes Limited jedha. Dhaabbata MetaQuotes Limited jedhamuun kan hoogganamudha. Virginoota yookaan dhaloota lama qaba. MT4 and MT5 jedhamanii bakka lamatti qoodamu. MT4 inni jennu kun akka lakkoofsa faranjiitti bara 2005 kan hundaa'edha yookaan develop kan ta'edha yookaan kan guddatedha. Inni MT5 jennu inni yeroo ammaa itti fayyadamaa jirru immoo bara 2010 akka lakkoofsa faranjiitti kan guddatedha jechuudha. Argamni isaa Raashiyaatti yommuu ta'u akka addunyaatti electronic trading platform jedhamuun maqaa kanaan beekama jechuudha. Kanaaf sooftiweerii eeyyama seera qabeessaa ta'e qabu waan ta'eef baay'ee sooftiweerii beekamaadha yookaan akkasumas amansiisaadha jechuudha. Kanaaf egaa hojii isaa akkamitti hojjeta? Broker application warra jennu wajjin hidhata qabaa jechuudha. The software is licensed to foreign exchange brokers who provide the software to their clients jedha ingiliffaan isaa. Softweeriin kun egaa eeyyama mataa isaa kan qabu ta'ee maal gochuudha? Cryptocurrency yookaan maallaqa yookaan qarshii yookaan jijjiirraa isa jennu kana hojjechuudhaaf broker application isa jennu yookaan fakkeenyaaf Exness account, Exness broker isa jennu kana wajjin walitti hidhamuudhaan eeyyama seera qabeessa ta'e xumurachuudhaan hojii isaa kaampaanii Exness wajjin yookaan Exness broker fi kanneen kana fakkaatan broker baay'eetu jiru waan ta'eef isaanii wajjin walitti hidhaminsa cimaadhaan hojii isaa kan hojjetudha jechuudha. Kanaaf egaa yeroo ammaa MT5 is an excellent trading platform jedhamuunis ni beekama jechuudha. Forex trading keessatti egaa appilikeeshinoota kana sadan nu barbaachisaa. Isaan kana tokko tokkoon yeroo itti aanu tokko tokkoon akkaawuntii banachaa ittiin gara hojiitti seenaa jechuudha. Kan maali? Kan Binance, kan Exness akkaawuntii fi MetaTrader 4 or 5 isa jennu kana tokko tokkoon tiitoorii itti aanu keessatti gaggabaabsinee ilaalla waan ta'eef akkasittiin gara hojiitti seenaa jirra jechuudha. Yeroo kana gara hojiitti seenaa akka jirru beekuu qabdu jechuudha. Maaliif akkaawuntiin kun baname jenna hojii jalqabaa jirra jechuudha. Kanadha. Dhumarratti egaa wanti hubachuu qabnu yoo jiraate garaagarummaa cryptocurrency fi forex trading adda baasuu qabna jechuudha. Cryptocurrency keessatti maallaqa keenya qaamni hoogganu jiru jechuudha. Yookaan dhaabbileen dhuunfaa yookaan dhaabbileen mootummaa hoogganuu hin danda'an. Baankiinis hoogganuu hin danda'u jechuudha. Maallaqa keenya akka barbaannetti nutu hoogganaa, nutu bulchaa, nutu bakkaa bakkatti sochoosuu danda'a jechuudha. Forex trading keessatti immoo forex trading maaliin hoogganama? Central baankiidhaan kan hoogganamudha jechuudha. Central baankiitu hoogganaa jechuudha akka addunyaatti. Xiqqoo garaagarummaa qabu waan ta'eef garuu walii galanii hojii cryptocurrency forex keessatti exchange ta'uudhaan yookaan sharafamuudhaan
gara maallaqa biyyoota addunyaa kanaa hundumaatti sharafamuudhaan tajaajilli isarratti geggeeffamu dhaqqabamaa akka ta'u taasisaa jechuudha. Forex tradingin hojii yoo abshaalummaa qabaattan isin jijjiiruu danda'udha jechuudha. Kanaaf baay'ee nu jijjiiruu danda'a waan ta'eef abshaalummaadhaan dammaqinaan irratti hojjechuun ga'ee keenyaan jedha hankanumaan jedha. Tiitorii itti aanu keessatti akkamittiin appilikeeshinoota kanaa akkaawuntii banannee veerifaayi gochaa gara hojiitti seenuu akka dandeenyu baranna waan ta'eef irraa hin hafina. Thank you. Dhumarratti egaa wanti hubachuu qabnu yoo jiraate garaagarummaa kiriptookaarensii fi forex trading adda baasuu qabna jechuudha. Kiriptookaarensii keessatti maallaqa keenya qaamni hoogganu hin jiru jechuudha. Yookaan dhaabbileen dhuunfaa yookaan dhaabbileen mootummaa hoogganuu hin danda'an. Baankiinis hoogganuu hin danda'u jechuudha. Maallaqa keenya akka barbaannetti nutu hoogganaa, nutu bulchaa, nutu bakkaa bakkatti sochoosuu danda'a jechuudha. Forex tradingii keessatti immoo forex tradingiin maaliin hoogganama? Central baankiidhaan kan hoogganamudha jechuudha. Central baankiitu hoogganaa jechuudha akka addunyaatti. Xiqqoo garaagarummaa qabu waan ta'eef garuu walii galanii hojii kiriptookarensiin forex keessatti exchange ta'uudhaan yookaan sharafamuudhaan maallaqa biyyoota addunyaa kanaa hundumaatti sharafamuudhaan tajaajilli isarratti geggeeffamu dhaqqabamaa akka ta'u taasisaa jechuudha. Forex tradingin hojii yoo abshaalummaa qabaattan isin jijjiiruu danda'udha jechuudha. Kanaaf baay'ee nu jijjiiruu danda'a waan ta'eef abshaalummaadhaan dammaqinaan irratti hojjechuun ga'ee keenyaan jedha hankanumaan jedha. Tiitorii itti aanu keessatti akkamittiin appilikeeshinoota kanaa akkaawuntii banannee veerifaayi gochaa gara hojiitti seenuu akka dandeenyu baranna waan ta'eef irraa hin hafina. Thank you.